intala arsii takkatti fuusista yookinnaan obboleessa kee intala arsii fuusifta taansiin jedhe. Rakkoon qabu wallahi barbaannaan hafuudhu namni sadoo waan jiru bara abbaa manaati rakkoon qabu nuti akkasitti ajjeefti bar wallahi billahi hafuudhu way Perkesi gubate wallahi billahi nan gubatu maaliif na gubatani hay an bar dhiifama Ummuseena wallahi ati haqiiqatti dubartii jabduu dubartii goobazii hedduu baay'ee si dinqisiifadhaan duraanu na dinqisiifadhaati rakkoo mitiini amma fadheen gaddafa eegaa mucayyoon tantee hangafaa asli si bira dhufteefa daraan si dinqisiifachuu jammar. Odoo kenna tokko ta'anaayyuu damma yookiin naannatti dhufte wayyo akka waan kee riskiitii yabbuutee nyaattoo barmataa kee boquun na cabee hundi jaarsota kenna ilmaan garagaraa qaban mataa kenna waliin qaban akka waan wanti addaa waliin nuti iffataa jettee shaashamba jettee abbaa manaa kee waliin hamilee gootee mucayyoo abaabaa qabattee akkasii simachuu kan kee. Maaliif inshallah maaliif abbaa fi ilmoodha bar maaltu intini kaama akkasitti yaanni baay'eetu jiru bir. Hayaadan akkasitti bakka jechuun fakkeessuu fituu hin taane ilmoodha bar. Hai carraan yoo ta'e fakkeenyaaf haatiniif ilmoo yoo walirraa fagaatan yoo abbaaniif ilmoo walirraa fagaatte ati akka carraa ta'e hedduu jiraatte hedduu jiraatti jaalala intini jechuu qabda malee maal gummaatu si boqosta inshallah. Inshallah mee dhaqaati mucayyoo tana puush naa godha mee dhaqaati ababaatti naa darbaa seera waan na bira kennuu qabda haadha seenaatti naa kennaa dhaqaati sappoorti godha jabeessa. Namni ila hordoo gara kiyyaallee namni akka keetii hin argamu haadha seenaa teenna jabduu teena siin jechuu jira. Barbaachisu jechuu kun Kingi dhaqaati haadha seenaatti naa kenna namni ababaa naa darbitan dhaqaati bira na ababaa. Ilmoon kun fakkeenyaaf abbaa biraa qabdi. Amma fakkeenyaaf abbaan qabaa mi'aa. Abbaan kan koo jaartii biraan qabaa. Guyyaa tokko dogongoraan nu jibbitee hin beektu. Nuti guyyaa tokkollee dogongoraan si jibbinee hin beeknu. Amma fakkeenyaaf obboleessi kan koo Finfinnee jira. Yeroo tokko abbaa kan koo fidee obbiratti bashannansiisa. Yeroo tokko immoo obbolaa kan keenyaa jiru. Ufteeti gara ji'a tokko mana isaa keessee bashannantee bakka abbaa kan koo hin geessine haadha biddeenaa kan keenyaa geessee bashannanee waa hunda guutee fi akkasitti gara biyyaa gaggeessan obboleessi kan koo hin jiru jibbaan nu bira hin jiru. Asnan obbolaa kan koo birallee hin jiru mana kan keenyallee hin jiru maatii keenya hunda birayyuu hin jiru wanti akkana jedhu. Rabbi fide namni fakkeenyaaf carraa waliin jiraachuu qabaate hin jiraata yoo hin jiraatin ammoo wanti ni miti wanti wal jibbamuuf hin jiru. Inna ana qofaa miti siin jechuu barbaadeeti. Ana ma haadha biddeenaa nan qaba. Takka akka haadha biddeenaatti ilaaleen hin beeku. Isiin illee akkasuma wal jibbinee hin beeknu bakka antini miti yaani. Wanti intini edhan jiru. Ana amma gaafa abbaan kan koo sii fuudhuun akka inni sii fuudhu anatu barbaadaa ture. Akka carraa ta'anitti haadha kooti wajjin waliin taane yoo ta'e fakkeenyaaf rakkoo miti abbaan kan kee dhaabbatee nafu. Inna ilmoo kun naftu. Eegaa. Waan akkasiiti kanarratti nama faarsuu woman taane kun dirqama malee waan namni ittiin jajjadu miti. Ilmoon bar abbaa ofii haxaaxaamuu qabdi akkam. Aan abbaan qabu moo akkam yaani maal jechuudha namni sila asirratti bar akkas minaamin waan hin jirre haasa'uun qabu. Abbaa biraan qabdu yoo haadhas taate haadha biraan qabdu wanti wal lama jibbisiisus hin jiru jireenya. Amma fakkeenyaaf fuudha jedhamu kana yoo haadhuftu carraasii jiraatti. Rakkoo miti. Abbaa fedhee fi kutaa fedhee haa taatu haa dhuftu rakkoon qaba. Duniyaan gabaabduudha. Jaalala baradhaa ijoolleen arsii kenna. Nu amma yoo jaarsi kenna nurra fuudhe hin nyaannu hin dhunnu akkasii boonna hin dhiqannu hin uffannu manaan harannu akkanuma mataa qabannee teennee mataan nu naanna'aa oolu. Kunoo warri Jimmaa akkasitti ijoollee teenne qalbii balleessee waan hin arganne achi argatanii achi nurraa ilaalaa deemaa jiran. Akkana nu harkaa saamutti jiran. Jarri waan isaan barbaadan goote haati seenaa ismaartiidha. Maatii jaalalaa keessa guddatte kalaas jaarsa. Sirra Oromoon maddatti hawwiinnaan jedhi Museenaa sirratti fuudhu agatti jirtu asliin.
barbaanna na fuudhu namni sadaangessu hin jiru wallaahi barbaanna na fuudhu. Ajjelte badhiiraan fuudhi gaafa jette badhiirri baqqaacho achi garagaltee yersirratti ulaaltu. Yoona irratti hin fuudhin hin fuutu akkas jette siin morkaaf deemtee si fuuti. Jireenyi morkan barbaaddu walumaa galuu barbaada malee walumaa galuu. Abbuma manaatiif haati manaa walii galaa rakkoon hin jiru haa fuudhu rakkoo miti. Aslan kida afurtuu eeyyamamee fi arfan sunuu rakkoo hin qabu. Nuti ilaalla akka obboleettiitti haa dhufan. An dhugaa dubbachuuf hin eeyyamuun. Ani hin eeyyamuun. Hin eeyyamu ani. Asii bismillah gaafa jedhanii kaachii hidhachuu jammaru asiillee bismillah jedhanii kanarraa buusuu jammaru. Shururkaa jannataan argattu kaasiifuu gaafa san. Badda sii sharakkaa miti harka keessa. Harka sheekaa jannanni jireenyuun isiin jedhu. Quraana keessa jira barsiitu baradhu hoonaan jettee hadiisa akkana baratan jettee karaa wayinaa qabsiiftee turte ahaan irra jabaadhu. Ilaalamee akkatti jiru. Ani amma fakkeenyaaf asirraa sagalee muna nu raabbatiin gadhee. Ijoollee eeggadhaa. Ani waraabbadhu sagalee. Ijoolleen hin jedha amma seenaa mana kiyyaa keessa yeroon sii seenu. Abbaan manaan koo kun baay'ee bareeda diimaa bareedaa kanadha. Warra arsii kana warra arsii kana sii galee. Amma mucaa miti kana bor 3-4 irratti fuudha jedhee qopheeffadhe dura bu'ee. Shiriyaa keessa seeneen qopheeffadhe sii galee. Maaliin qopheeffadhe sheekticha tokkotti dawwalee yaa sheekan jedhee jenna. Jaarsi kiyya naattanii sirriina dhaggeeffannuun kolfiniiti. Ani seenaa dhugaa sii maara rabbil kaaba. Yaa sheekan jedhee jenna. Jaarsi kiyya hin bareeda jennaan lafa kana duuka bareeda. Dubartiin harkatti hin dhiistu. Ani immoo masaanuun jaalladhuu mee maal godhuu jedheen. Waadaa galchisiifadhuu naan jedhe. Waadaa akkamiin jedheen. Waadaa ati galchisiifattu. Yoo narratti fuute gaafa fuutuu na gadhiista jedhii waadaa seensisiifadhuu naan jedhe. Tole jedhee tani. Yaa abbaa manaa kiyya kabajama. Yaa abbaa ilmi gara fuuldura. Amma ati kunoo akkana bareedda. Dubartiin akkasitti si naannessiti. Hangaafas ati narratti fuutu si wajjin jiraachuu hin danda'u wal gadhiifnaa. Ana malee kaa'in hidhannuun jedheen. Tolee jedhe. Kanaafuu waadaa jira mitiiree? Fuuchuu mirga qaba. Kan adda jaallatu na jaallate kana bona jibbuu hin danda'a. Jaalala rabbiitu fida. Kanaafuu gaafachi bismillah jedheeni kaa jammaru garanaallee bismillah jedheeni kaa buusa jechuudha. Si jedhee akkasii. Ani waadaan. Sarragaa folkaayatteerta? Dhaggeeffadhu sii fuudhaasaa kan kee hundan finne garuu sheekni suni sheekaat akka barbaaddetti akka manamaatti sii fassare malee sheekallee waadaa galchisiifatte akkasirratti hin fuune jechuu san waadaa kan keenya namni nuuf dhaga'u yoo ta'e malee sheekni akkasii miti silkii sittiyyee bakka sana guurii si seenee dhiisin nageenyeeti. Silkiin natti dabalamee ture badeen dhufee bara. Ani waadaan jaarsa kootiif jaarsa kiyya gidduu jiru. Siifan duraan itti bareedde guyyaa tokkotti fokkachuu dandeessi. Siifan duraan itti ijoollomte guyyaa biraatti dulloomuu dandeessi. Siifanaati dabbaan irraa dhumee hophoo ta'uu dandeessi. Siigalee dabbaan kan caalu dubartiin anarra caaltu addunyaa kanarra baay'eetu jira. Fuuchuu mirga qaba. Gaafa na fuudhe garuu anaaf obboleettii ta'e bismillaa jedhanii kaabuusa. Isiidhaan immoo bismillaa jedhanii kaayidha ta'aniif isiin obboleettiidha. Ilmoon anaaf isa gidduu jiru. Rakkoon tokko hin jiru. Fataa zanaa jennee salaamu aleekum jennee ol bira darbina. Sireen tokko irra hin ciifnu garuu. Hadiisni kun amma sahihaadha moo Mana jira. Waadaadha dura buutee osoo nikaa hin hidhatin waadaa jedhamutu jira. Shari'aanuma keessa waadaa jalqaba. ati maal tolchiteeti gaafuma jalqabaarra waadaa seensifatte silaa? Mucaatu bareeda mucaan dheeraa meetira 2 hin diimata. Waan Wanta akkam nasirratti nyaatee dubbise nama kanaa ni baru. akkamtiin jedha jaarsasii footoo osoo agartee siifan. Moodela odoo ta'e ni danda'a. Mucaan hin bareeda tsabaayii qaba hin bareeda. Dubartiin asirraan buttinarraa. Maatii isaa warra as jiru nuti akka faamiliitiin waliin qaraanaadha manaa isaa waliin. Ishoo. Intalli isaa dhiyoo kana Ati illee asii gaade tokko dhuftee silkii sirkaa fuutu qaatis kana mistira baastaa eessatti si beekna isaa miti sun. Deemasii. warra balkaaba
obboleessi isaaf jiru sana wal beeknaani. Amala kun haadha seenaa jala dhuftee ko tokko mee assalaamu alaikum siin jetteetti tokko laalime. Warri abbaa manaa siifan barbaadan keessaan na dubbisaayyee anatu beeka maatii isaa hanga haadhaaf abbaatti. Haadhuma faaxee kana sodaan ijoo asirra fiduu dhiise haadhuma faaxeen harkaa butti. Akka boqqollootti waan namaan barbaaddu dhaggeeffadhu akkas jedhan sobaaban. Akka boqqollootti qooxii irratti fannifadha gaafa sana abbaa manaa keessa qabachaa daddachatte. Hunda seenaati waadaan jaarsa kee qaamni kaa godhatu galchiifatte maali? Masaanuu irra walii galtanii? Faatee hin jaalladhaadha faatee kana waliin. Gaafa sana waa'ee masaanuuf minaaminii yaadanne haala sunnatallaahi warra sun. Waluma fuunee dhume. Yoom yaadattee yeroo sana mucaan akkana fe'amas miti. Mucaan nyaachumaaf jettee fakkaachuu. Wallaahi billaahi feemasummaa wayiin qabu. Wanta takka feemasummaa wayiin qabu gaafa sana. Feemasan ta'uu gaafa iddoo amma akka feemasan maatii kan harkaa butan jetti waadaa kan biraa lattee kitaaba biraa barbaadde Wallaahi billaahi. Miisajii. Isaa teettee eegaa bultii yoosoo amma fata'e. Warra balkaa baay'een eeguwan. Wallaahi billaahi hin eegu. Waadaa akkasii ni waan rabbiin beekanu. Fakkeenyaaf bifti inni kaleessa qabu barkansaas baduun hin malaa baraa aadi. Karaa kun waan dirqama dubartii qofa bira jiru mitiini. Kan dhiiraas akkasuma bara. Hubati rabbaadha. No, kan dhiiraaf dubartii tokko miti. Dhiiraaf dubartiin tokko miti. Amma fakkeenyaaf walii sossobinaa dhiirtii waggaa 40 tokko jettee jireenya si eegalti. Hanga waggaa 40 utaalee akka barbaade ta'uu hin danda'a. Dubartiin gaafa waggaa 40 si dhumatee jira. Maaltu dhumataa bifti inshaallah bifa haaraadhaan haaromseeti namni gama tiktooka kanaan nu agarsiisaa raates maal taateen. Maallaqa yoo qabaatte ol fakkeessuu ofitti fakkeessuu argite ofiif fakkeessuu ashaangulliitii ta'uudha sun. Sun jaalala osoo hin taane ashaangulliitii ta'uu miidiyaa duuba irratti udduu keessa wal dhiitaa haadha ra'u jaartii haadha keetii waliin jedhama miidiyaa fuulduratti birrii 500 harkatti qabate hin fudhadhu sana hin fudhadhu abaddan. yeroo baay'ee bultii ofii miidiyaa irra agarsiisee miidiyaa irra wal galgalchuu kunniin wallaahi irra jireessa warra mana keessa wal gubu warra mana keessa maal jedhu warri dhugatti wal jaalatu dhugatti kabajaa mana keessattis maatii birattis kabajaa walii qabu dhiirri si jaalatu miidiyaa irraa nuus hin fiigu dhiirri kabajaa si qabu miidiyaa irraa yuus hin baasu. Hin baasu utuu hin taane akkaatummaan itti dhufanu akkaataan deemsaa hin mul'ataadha. Kan deemu rakkoo mitiini. Deemsichi kun kan jaalala dhugaati moo kan nama inaafsisuuti moo tarii kan na argaati moo bakka waan baay'eedha. Bar miidiyaan bakka hojiitillee bakka itti mul'atanullee bakka waan baay'eedha. Amma fakkeenyaaf tara waan baay'ee irratti hojjechuu dandeessa. Fakkeenyaaf hamma nama dalagaa tokko malee jaartii ofii fidee asirra gangalchuu jiru. Egaa barsiin jennee bar bifa hedduu qaba. Bar namni fakkeenyaaf amma namni duraan miidiyaa fayyadamu namni lama yookaan asirraa kan hojii qabu ta'e wajjin dhufe rakkoo miti. Namni tarii waliin haaffisuuf dhufus hin jira. Bakka wal keessaa sii galee gabaadha. Gabaa iidiiti namni waan barbaade.